odeeffannoo maddeen alaatii qabadheettan darba jalqabarratti kan argannu taphataa idda Oromoo yookiin haadha fi abbaa dhalataa Oromoo ta'anirraa Kaanaadaatti dhalatee fi yeroo ammaa erga gara England dhufee ga'umsa dinqii mul'isaa jiru Ali Ahmed kan isin biraan ga'u ni ta'a. Ali Ahmed kilaba Norwich City fi mallatteessuun isaanii beekama. Taphoota sadii irratti gooliiwwan afur keessaa qooda qaba. Goolii lama galchee kubbaawwan goolii ta'an lama mijjeessuu danda'ee jira. Kaleessas gareen isaa Norwich Cityin yoo injifatu goolii tokko galchuudhaan akkasuma kubbaa goolii taate tokko mijjeessee jira. Tapha Norwich Cityin goolii lamaaf tokkoon Coventry City injifate irratti goolii tokko yookiin goolii injifannoo lammaffaa galchuudhaan akkasuma goolii jalqabaa Sinseenyeen lammiin Afrikaa kibbaa goolii galchee kan mijjeessuu danda'e. Egaa taphatichi taphoota sadii irratti hiriire goolii afur keessaa qooda qaba. Gana 25 irratti argama. Taphataa sarara qarqaraa fi gidduura taphachuu danda'udha. Ga'umsa mul'isaa jiruun haala kanaan kan itti fufu yoo ta'e taphataan kun xiyyeeffannoo kilaboota Premier League ta'uunsaa waan hin oolle jedhamaati jira. Ali Ahmed gareen isaa Norwich Cityin gaafa inni mallatteessu sadarkaa gadii keessa ture. Amma sadarkaa gadii keessaa ba'uudhaan sadarkaa 18ffaatti ol dhufee jira. Championship England keessatti kilaboota 24tu hirmaata. Egaa kilabiin inni mallatteesseef Norwich Cityin yeroo sadarkaa gara 19ffaa irra ture. Difama 21ffaarra ture amma gara sadarkaa 18ffaatti ol fooyyeetii jira. Kun jijjiirama taphataan kun kilabicha keessatti fideedha. Deeggartoonni hedduunis maqaa taphataa kana ol kaasanii yaamaati jiru. Istaadiyeemii keessatti Ali jedhanii dinqisiifannaa ol aanaa taphataa kanaaf kennuutti akka jiranidha. BBC'n kan gabaase. Egaa taphatichi amma jijjiirama fidaa yookiin uumaa jiraachuu isaa ifatti mul'isaatee jira. Taphoota irratti kubbaa galchuun akkasuma kubbaa gooliitaan mijjeessuun yeroo gaarii dabarsaa jira Ali Ahmed jechuudha. Odeeffannoowwan jijjiiraatii wal qabatanitti darba. Jijjiiraatii wal qabatee Andy Robertson arganna. Gara Tottenham ni deema jedhamus jijjiirraan taphataa kana gufachuu akka danda'udha kan himamaa jiru. Liverpool iddoo Andy Robertson taphataa ergisaa Roomaadhaaf kenne Kostas Tsimikas deebifachuudhaaf ture. Garuu Kostas Tsimikas gara Liverpool deebuu hin barbaadu jedhamu isaatiin wal qabatee jijjiirraan yookiin Andy Robertson gara Tottenham jijjiiraa taasisuudhaaf yaade jalaa fashalaa'uu akka danda'udha kan gabaafame. Beeshiktash dhaabbiidhaan Tammy Abraham mallatteessifachuudhaaf yookiin tursiisuudhaaf kan barbaadu taphataan lammii England kun Roomaaf taphataa turuun isaanii beekama. Garuu ganna darbe ergisaan gara Beeshiktash deeme kilaba Turkii. Kilabni Turkii Beeshiktash taphataa kana tursiisuudhaaf yookiin dhaabbiidhaan mallatteessuudhaaf euro miliyoona 13 Roomaadhaaf kaffaluu akka barbaadu dubbatee jira. Tammy Abraham taphoota 24 goolii 12 galchee jira. Bara darbee taphoota irratti hiriiran jechuudha. Yeroo dinqidha Beeshiktash keessatti kan dabarse amma dhaabbiidhaan taphaticha fudhachuudhaaf barbaada jedhamee jira. Bayern Munich Harry Kane waliigaltee haaraa dheeressuudhaaf akka sochii gareedha. Taphataan umurii 32 namni England Harry Kane amma kontiraan inni Bayern Munich waliin qabu hamma bara 2027tti kan isa tursiisu. Egaa yeroo dinqii dabarsaa jira. Goolii hedduu oomishaa jira yookiin galchaa jira. Taphoota 126 gooliiwwan 119 galchee kubbaawwan goolii ta'an 30 mijjeessee jira. Kun rikoordii olaanaadha. Egaa ammatti taphatichi Bayern Munich keessatti garee Vincent Kompany keessatti taphataa murteessaa fi jaallatamaa goolii galchuu ta'uu isaatiin wal qabatee kilabichi taphataa umrii 32 lammii England kana kontiraata isaa dheeressuudhaaf akka barbaadudha kan himaati jiru. Roomaan taphataa sarara isaa Wolves fudhachuudhaaf akka haasaa eegaleedha yookiin gaafii dhiyeesseedha. David Moller jedhama. Taphataan kun egaa ammatti ergisaanii boodarra garuu dhaabbiidhaan fudhachuu akka barbaadudha kan himaati jiru. Barcelonaan taphataa ganna 19 lammii Brazil kan kilaba Sporting Lisbon Patricio Pacifico mallatteessifachuudhaaf akka dhiyaate himamee jira. Taphataan ganna 19 kun amma garee lammaffaa Barcelona keessatti kan taphatu adeemsa keessa garuu garee jalqabaatiif kan taphatu ta'uu isaati kan himame. Ammaaf jijjiirraa taphataa kanaatiif euro miliyoona 1.8 baasuuf akka waliigalidha kan himame. Barcelona waliigaltee Fermin Lopez hamma bara 2031tti dheeressuufis dhiyaatee jira. Fermin Lopez mindaan yoona dabalame an kontraata Barcelona waliin qabu waggaa dheeraadhaan dheeressuu nan barbaada jedheeti jira. Ilmi Marcelo Enzo Alves waliigaltee professionaalaa jalqabaa Real Madrid waliin
mallatteessee jira. Real Madrid projektii yeroo dheeraa qabuuf taphataa ganna 18 kan ilma taphataa seena qabeessa garichaa ture Marcelo mallatteessuunsaa beekseeti kan jiru. Aston Villa Douglas Luiz deeffachuudhaaf haasaa eegalee jira. Juventus keessa jira taphataan kun taphaticha Chelseanis akka barbaaduudha kan himame. Premier League Itoophiyaa torbeen 17ffaan har'a taphoota 3 keessummeessuudhaan kan xumuramu ni ta'a. Isa dura garuu qabxiiwwan kaleessa galmaan kan ilaallu ni ta'a. Qiddus Goorgis Mirreeganaat Shiree waliin goolii malee xumuree jira. Taphni kun istaadiyoo Finfinneetti taphatame. Tapha kanaan taphataan Mirreeganaat Shiree Sintaayoo Walachuu kaardii akeekkachiisaa lamaan kaardii maadhaan dirree dhaabee jira. Taphatichi egaa daqiiqaa 78 kan dirree dhaabuu danda'e. Tapha kana booda taphattoota Premier League Itoophiyaa irratti mul'ataa jiran keessattuu kaardii argaatii jiran wal qabate koomiin gama garaagaraatiin kaatee jira. Inni jalqaba taphattoonni balleessaa raawwataa jiraniin kaardii fudhachuu yookiin kennamuufiin sirriidhuma balleessaa isaaniiti kan kanaaf isa saaxilee kan saaxilee kan jedhu jira. Gama biraatiin ammoo abbootiin murtee tapha Premier League Itoophiyaa dursan hagam takka balleessaa isaanii kana ija gamnaatiin ilaalaa jiran yookiin balleessan isaanii kun kaardii diimaadhaaf isaan saaxiluu danda'a isaan kennisiisuu danda'a kan jedhu irratti koomiin jira. Kunis abbootiin murtii Itoophiyaa murtoo dabarsan yookiin kennan irratti dhaabbataniif laaluu akka qabanii fi kun murtoo guddaadha. Taphataa tokko kaardii diimaadhaan dirreedhaa baaste jechuun taphoota itti aanan irratti kilabichaaf dhiibbaa guddaa yookiin gatii baasaa waan ta'eef dhimmi kunis xiyyeeffannoo akka barbaadu himamaati kan jiru. Taphatti kaardiin diimaan akkasuma kaardiin akeekkachiisaa baay'ataa dabalaatii deemaa kan jiru. Kun waan ilaalamuu qabuu fi kubbaa miilaa Itoophiyaa irrattis gaaddidduu uumaa waan jirudha jennee ilaaluu dandeenya. Egaa taphoota irratti kaardiimaan tapha tokkoon hamma kaardiimaa lamaa fi kaardii akeekkachiisaa hedduu arguun waan baratamaa dhufee ta'uu isaati. Egaa tapha kaleessaa irrattis taphataan kun torbee darbe Mirreeganaat Shireef goolii injifannoo galchee ture. Kaleessaa immoo kaardii akeekkachiisaa lamaan dirree dhabuu danda'ee jira. Tapha kana Bakaarii Saanyaan dirreetti argamee daawwatee jira. Boodarraa Bakaarii Saanyaan dirreetti argamee booda maal ta'e kan jedhu odeeffannoo bal'inaan qabadde kan isaan biraan ga'uun ni ta'a. Kaleessuma istaadiyoon Finfinneetti taphni Machaalii fi Madiin Itoophiyaa injifannoo Machaal goolii 1-0dhaan kan xumurame. Goolii injifannoo Machaal Chaarinaat Gugsaa daqiiqaa 43 irratti galchuu danda'eetii jira. Egaa Chaarinaat qabxii sadii akka argatuuf gargaaree jira. Galiin isaa Machaalii taphni kaleessa taphatame biraa kan istaadiyoom Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti Itiyoo Elektirikii fi Walaayittaa Diichaan taphatanidha. Taphni kun goolii maleedha kan xumurame. Tapha kaleessa taphatame sadii keessa goolii tokko qofa keessummeesse taphni Machaalii fi kan Madiin Itoophiyaa. Sanaan ala taphoonni lamaan hafan goolii malee xumuramaniitii jiru. Walaayittaa Diichaan barichaan garee rakkataa jirudha. Ammallee sadarkaa gadii 19ffaa irraa turuudhaaf dirqamee jira. Taphoota torbee 17 taphatee irraa qabxii 15 qofaadha kan qabu. Goolii 4 qaba. Gooliiwwan 19 keessummeessee goolii 15 garee faallaa irratti galchee jira. Walaayittaa Diichaan egaa kilabiin kun akkuma beeknu waggoottan dabarsine keessa Premier League Itoophiyaatiin kilaboota morkii jabaa gochaa turan keessaa tokkodha kan ture. Ta'us garuu bara kana qoomsa laafaa mul'isaati kan jiru. Premier League Itoophiyaa kun har'as itti fuudhaan taphoota 3 ni keessummeessa. Taphoota har'a taphataman keessa kan Nageellee Arsii fi Buna Sidaamaa ni eegama. Kilaboonni kunneen lamaan barichaan ga'umsa ajaa'ibaa mul'isaa jiran keessattuu kilabiin Buna Sidaamaa dursaa Premier League Itoophiyaati. Nageellee Arsiinis garee laayyoo miti liigii olaanaa Itoophiyaa irraa dhufuudhaan amma morkataa jabaa Premier League Itoophiyaa ta'uu danda'eetii jira. Kilabiin kun garaagarummaan qabxii gidduu isaanii jiru. Ammaaf qabxii 9dha. Tapharraa kana kan injifatu yoo ta'e qabxii 7dha. Tapharraa kana kan injifatu yoo ta'e Nageellee Arsiin garaagarummaa Buna Sidaamaa waliin qabu gara qabxii furiitti dhiphisuu ni danda'a. Bunni Sidaamaa akkasuma yoo mo'ate garaagarummaa Nageellee Arsii fi kilaboota isa hordofaa jiran waliin qabu gara qabxii 7tti kan bal'isu ni ta'a. Tapha akkaan eegamuudha. Nageellee Arsiin torbee darbee taphoota 5 booda Hawaasaadhaan goolii 2-0 mo'amuun isaa ni yaadatama. Egaa Nageellee Arsii torbee darbee ga'umsa gaarii mul'isuus yaaliiwwan jajjaboo taasisuus carraawwan goolii argatetti fayyadamuu hin dandeenye morkataa isaa kan ture. Hawaasaan garuu carraawwan argatetti fayyadamuudhaan qabxii 3 goolii qulqulluu 2 Nageellee Arsii irraa fudhachuu danda'ee jira. Egaa gareen Tulluu Destaa
mo'amuutiin booda gara injifannootti deebi'uudhaaf morkiin inni istaadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti sa'aatii 9 irraa eegalee Buna Sidaamaa dursaa liigichaa waliin gaggeessu ni eegama. Akkuma kana duraa deeggartoonni Nageellee Arsii karaa dheeraa imaluudhaan garee kana ni jajjabeessuuf akkasuma deeggartoonni magaalaa Adaamaa fi naannoo ishee jiranis direetti argamuudhaan Nageellee Arsii akka jajjabeessaniif kan eegamu ni ta'a. Taphni kun sa'aatii 9 irraa eegalee ni taphatama. Haruma kilabiin naannoo Oromiyaa ga'umsa laafaa mul'isaa jiru Shaggar Diree Dhawaa waliin taphata. Taphni kun istaadiyeemii Finfinneetti kan gaggeeffamu. Shaggar taphoota 8 darbeen walitti aansee taphoota dabarsine kana jechuudha. Dabarse kana injifachuu hin dandeenye. Afran darbeen qixa ba'ee sanirra taphoota 4 walitti aansee mo'amee jira. Egaa gareen Ashanaa fi Baqqalaa barichaan ga'umsa laafaa mul'isaa jiru kun amma qabxii 16 idaa goolii 4 qabatee sadarkaa 17ffaa irratti argama. Kilabichi tapha har'a dabalatee taphoota itti aanan kan mo'amu yoo ta'e amma gara tarree gadi numayyuu sadarkaa gadi keessa jiran kilaboota akka Walwaaloo Ofaan carraa caalamuu ni qabaata. Tapharraa kanarraa yookiin Diree Dhawaa waliin taphatu kana akkamittiin xumuruu danda'a kan jedhu kan eegamudha. Istaadiyeemii Finfinneetti taphatamu isaatii wal qabatee deeggartoonni Shaggar gara Direetti imaluudhaan dhiyeenyatti waan argamaniif garee kana jajjabeessuu ni danda'u. Deeggaraa jechuun akka taphataa 12ffaati. Egaa kan qinaatti Pirimeer Liigii Itoophiyaa kanarratti deeggartoonni baay'inaan gara Direetti seenanii garee isaanii jajjabeessan kilaboota magaalaa Finfinnee lamaan Buna Sidaamaa fi Buna Itoophiyaa fi Qiddus Giyoorgis qofa baay'inaan diree kan seenanii sanaan ala garuu kilaboonni muraasni deeggartoota hamma ta'e Faasil dabalatee kilaboonni akka Buna Sidaamaa bara kana deeggartoota hamma ta'e ni qabu. Garuu kilaboonni akka Shaggar dhiyeenyatti deeggartoonni isaanii jiran diree seenanii garee isaanii jajjabeessuu dhabuun baay'ina silaa diree seenanii ittiin daawwachuu danda'an san deeggartoonni muraasa jiru. Garuu qixa silaa eegamuun akkaataa dhiyeenyaa fi baay'ina hawaasa naannawaa sanaatiin wal qabatee deeggartoonni direetti argaman gaadha jechuu hin danda'amu. Ammallee kun hojmanii guddaa gama deeggartootaa waldaa deeggartootaatiin hojjetamuu qabu ta'uu isaati kan namatti akeeku. Taphni sadaffaan irraa torbee 17ffaa liigichaatiin taphatamu kan istaadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti Buna Itoophiyaa fi Baankii Daldala Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamudha. Taphni kun sa'aatii 12 irraa eegalee kan taphatamu ni ta'a jechuudha. Taphoonni torbee 17ffaa sadan kun taphatamuudhaan torbeen 17ffaan liigichaa xumura kan argatu ni ta'a. Hamma taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa taphatamaatti jiruun Bunni Sidaamaa tapha 16 irraa qabxii 33 qabachuudhaan dursuu irratti argama. Machaal kaleessa injifachuu isaatiin sadarkaa 2ffaa Hawaasa irraa fudhatee jira. Garaagarummaa goolii qulqulluutiin caalee jechuudha qabxii walqixa. Machaal qabxii 29 akkasuma Hawaasaanis 29 Faasilis 29 qabu. Garuu gooliidhaan Machaal goolii qulqulluu 10 Hawaasaan 8 Faasil 6 qabaachuudhaan sadarkaa 2ffaa amma 4ffaa jiru qabatanii jiru. Adaamaan qabxii 27 sadarkaa 4ffaa irratti argama. Nageellee Arsiin qabxii 26 sadarkaa 6ffaa irra taa'eeti jira. Adaamaan sadarkaa 5ffaa irratti argama. Nageellee Arsiin har'a Buna Sidaamaa kan injifatu ta'e qabxii isaa 29 gaachuudhaan Faasil waliin kan morkatu yookiin qabxiidhaan kan qixxaatu ni ta'a. Sadarkaa 5ffaas Adaamaa irraa kan fudhatu ni ta'a. Garaagarummaa goolii baay'eetiin kan injifatu ta'e tapha har'aa kanarratti jechuudha. Sadarkaa isaa amma 4ffaatti fooyyeffachuudhaaf carraa bal'aa ni qaba. Bakaarii Saanyaan Itoophiyaa jira. Taphataan duraanii Arsenaalii fi kilaba Manchester City lammiin France Bakaarii Saanyaa Itoophiyaa jira. Tapha kaleessa Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin Qiddus Giyoorgisii fi Madaganna Shiree taphataan irratti direetti argamuudhaan taphicha daawwateeti jira. Egaa taphataan kun tapha sana irratti turtii OBN waliin taasiseen dhimmoota garaagaraa irratti dubbateeti jira. Yaadota inni kaase bal'inaan oduu keenya sa'aatii 6 irratti kan isin biraan geenyu ta'us yaadota jajjaboo inni dubbate keessaa Bakaarii Saanyaan jechuudha. Simannaan Itoophiyaatti na taasifame baay'ee adda jedheeti jira. Duraanis waa'ee kubbaa miilaa Itoophiyaa carraa hordofuun ni qaba jedhee jira. Itoophiyaa keessa dandeettiin guddaan kubbaa miilaatiin ni jira jechuunis dubbateeti jira. Bakaarii Saanyaan waa'ee kubbaa miilaa biyyattis
akka odeeffatuudha kan hime Itoophiyaa keessatti dandeettiin guddaan akka jiruun kana baasuufis caalaatti irratti hojjetamuun barbaachisaa ta'us kaasee jira. Fuulduraaf dargaggoota irratti hojjechuuf karoora akka qabus taphataan kun dubbateetii jira. Bakaarii Saanyaan istiidiyoo tamsaasaa kallattii taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa dabarsaa jiru istiidiyoo OBNs daawwatee jira. Akkasuma sagantaa sanarratti yookiin taatee sanarratti Director olaanaa OBN gaazexeessaa Fessaa Balaayinaa taphataa duraanii Arsenaal Bakaarii Saanyaadhaaf kennanii jiru. Kennaan kun tokko suuraa Bakaarii Saanyaa kan loogoon yookiin asxaan OBN irra jiruu fi akkasuma iddoo turizimii biyyattii kan taate Haroo Wancii suuraa Haroo Wanciiti kan Bakaarii Saanyaadhaaf kenname. Egaa taphattoota akka kanaa maqaa guddaa kubbaa miilaa addunyaa irratti horataniif taateen akkanaa yookiin beekamtiin akkanaa gaafa namu fi gama hawwat turizimiitiin faayidaan inni qabu olaanaa ta'uun isaa beekamaadha. Taphataan kun Arsenaal keessatti waancaa fudhatu baatu iyyuu malee waancaa Pirimeer Liigii Ingilaand garuu taphattoota seenaa keessatti maqaan isaanii ol ka'ee waamamu keessaa tokkodha Bakaarii Saanyaan. Odeeffannoo biraatti darbu Walaayittaa Diichaa arganna. Karra eegaa lammii Senegaal Kahadiin Nidaa'ee mallatteeffatee jira. Kilabiin kun baranaa ga'umsa laafaa mul'isaa jira. Iddoowwan hanqina olaanaa yookiin cimaatti qabu keessaa tokko karra eegaa irratti. Karra eegaa lammii Senegaal kana mallatteeffachuun isaa baay'ina goolii bara kana keessummeessaa jiruuf inuma furmaatanii ta'aa fi kan eegamu amma wanaatti kilabichi taphoota torbee 17 irraa goolii 19 keessummeessee jira. Taphataan yookiin karra eegaa lammii Senegaal kun kana dura muuxannoo qabuun garicha ni tajaajilaa fi kan eegamu kilaboota Afrikaa kanneen akka kilaba Rwanda Rayon Sport kan Kenya Police fi taphachaa ture muuxannoo kan qabudha. Rakkoo hanqina karra eegaa Walaayittaa Diichaan qabu furmaata ni ta'a jedhameetu eegama jechuudha.